Dhaabbanni Safaricom bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti harka qalleeyyii kutaa magaalaa bishaan gurraachaa 370 oliif qarshii 500,000 inshuraansii fayyaa hawaasaa bituun fayyadamtoota inshuraansichaa taasise. Dhaabbata Safaricom riijinii kibbaatti Manaajarri bittaa fi facaatii obbo Abdullahi Aliyyi sagantaa arjoomaa kanarratti yaada kennaniin Safaricom teknooloojii odeeffannoo diriirsuun sirna dijitaalessuu Itoophiyaa utubuu cinatti guutuu Itoophiyaatti hawaasa gargaaruuf kaayyeffatee hojjetaa jira jedhani. Guyyaa har'aa kutaa magaalaa bishaan gurraachaatti harka qalleeyyii inshuraansii fayyaa hawaasaa bitachuu hin dandeenye 370 oliif qarshii 500,000 inshuraansii fayyaa hawaasaa bituun himuni. Deeggarsi dhaabbatichi hawaasaaf taasisu qaama hundaan cimee kan itti fufu ta'uu himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa magaalaa Shaashamannee obbo Sultaan Huseen yaada kennaniin dhaabbanni Safaricom harka qalleeyyii inshuraansii fayyaa bituun bu'uura ummatummaa qabu kan agarsiisu ta'uu ibsuun galateeffatanii teknooloojii dhaabbatichi diriirseen kenna tajaajila fayyaa hawaasaa cimsuun dhaabbaticha wajjin kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Cheekiin qarshii 500,000 bakka itti gaafatamaan ijaarsa paartii badhaadhinaa damee Shaashamannee obbo Abdallaa Amaan maatiin Safaricom riijinii kibbaa hooggansi kutaa magaalichaa fi keessummoonni garagaraa argamanitti sagantaan qophaa'e. Itti gaafatamaa waajjira fayyaa magaalaa Shaashamannee obbo Sultaan Huseenii fi itti gaafatamaa waajjira fayyaa kutaa magaalaa bishaan gurraachaa obbo Tuunii Tashitaatti kennameera. Dhumarrattis waajjirri fayyaa magaalaa Shaashamannee dhaabbata Safaricom riijinii kibbaatiif deeggarsa taasisanii fi galata qaban ibsaniiru. Oduu wajjin Amaan Abbaa Waltajjii ture. Fayyaa qabaadhaa.